عليكم ورحمة الله وبركاته هردوتا كناتو بنتي كيسانو سلامتات يتمنى ركعتي سناجي جسنين جكادا أرانتنا منا همزي وديتي أركمنا الحمد لله أرانتنا من قدون تنيا قلت وبتو أنا في همزي جدول اللي دبي في تاني جراني وبلومان تنيا تدواري تيغرتيمي إن شاء الله isinilleen oromoon tiyya hedduu takkaa dubbii tana keessa waan turee quba qabdanii natti aaruu turtanii asumaan dhiifama isininis jechaadha. Karaan kana kunoo mana hamzeetiin jira alhamdulillahi ani gammachuu hanga qabnetu na dhagayamu jira obboleessa kiyya walitti fayyuudhaafi asumaan kunoo obboleessa kiyyaas sooriinis ni jira hundeellee ni jira. Numaaf miidiyaan illee ni jira asumaan dhaamsin garteemi manguddoon illee garteemi dadhabbii as keessatti dadhabaa turte tana garteemi dhaamsaa waan isinin jettuu qabdi akkasitti garteemi hordoftoota kiyyaa anilleen waan kanarraa hedduu takkaan baradhee hedduu takkaan ittillee sheenee obboleessa kiyyaa wal dhabuun tun hanga isin namiite anumaa fi rabbii tokkichaa beekaa sanirraa anilleen isaa illee naafotee jira hagalatumoo obboleessa kiyyaa inshaallah fuula duraafillee wajjin jirra kunoo manguddoon teenyalleen warri nu jidduu fitee araara kana buusee nu bira jiranii asumaan dhaamsin isi qaban gartee manguddoo tiyyaaf dhiiseetiin jira dubbii dhaamsa qabdu manguddoon tiyyaas asumaan haa ibsattu jechuu barbaadeeti. Ani arrantana wallahi gammachuu keessaa waaniin dubbadhullee hin beeku asumaan gartee manguddoo teenyallee waan isin jettu numaaf maali gaafii hedduu takka wallahi kaati waliin nu araarsu keessanii amma gammadeetiin jiraarra gammachuu waa dubbachuun gamee soorii fi hundeefin isarraa ijjarraa keessa alhamdulillah arrantana hedduu gammannee egaa bar wal malee maal qabnaa jechuun hedduu waan guddoo takka duraan dubbiin hoggaan dhufee keessa seenuu lafee daagaa danqartee nuttaatee bas du'aa ilaa fiigaa yaa rabbi nu gargaariidhaan hanga dandeenyu gaa haasawaa sitti oofaadha kadhaanis kana keessa haa oduma jirtu gaa jechuun nu harkadhumaadhaan nu dhagaa jechuun akkasitti odumatti oofnu alhamdulillah irraan tana findhee jirraa gammachuu guddoo qabna kanaafuu daawwattoonni keenyas gaa akkasuma caalaa gammadanii jeetiin hawwa gammachuu warra waliin gammadu rabbi nu haa taasisu meenullee du'aa nu godha biyya namaa tana keessaa gammachuun isin haa galchu jaati akkasuma daawwattoonni kan biyya namaa jirtanillee rabbiin gammachuudhaan yaada muraada keessan isinii guutee isin haa galchuun isin ja'a hunduma keenyaafuu warra biyya namaa jiru rabbi biyya teenya nu haa galchu maaliif ilmi namaa biyya qaba biyya ifiitiin tola biyya namaati ni beeytanii hanga feetee waan feetee qabaattees qabeenya qabaattus hanga feetee mirga qabaattees ati quba sillaasuu fi ijaan simaal godhuun abbaa biyyarraa hin dhabamu hanga feetee yoo qulqulluu taate taajana biyyoota kaatteehu ati huma humaa hedha biyya namaa keessatti kanaafuu mee rabbiin waanuma hundaanuu biyyan nu haa galchu ja'aati warroonni biyya namaa jirtanis du'aa'ii nu godhadha akkasumatti bilisummaallee rabbi nu haa kennu kan biyya keessa jirtanii biyyaan ala jirtanillee akkasii nu kadhadhaadha akkuma dubbii ijoollee kanaaf illee caalatti rabbiin waan nuti hawwin hundaa rabbi nu haa kennu isiniin ja'an hedduu takkaan gammadee jira egaa manguddoon keenya manguddoon keenyaas waan itti dabale yoo qabaatan dabalumaan dhaamsa isin haa hayya alhamdulillahi baga gartee nulleen warra jiru taanee dubbii waan nu galtee gartee hundumaa ofirraa fixuu dandeenye rabbiin nu gargaareeti. Alhamdulillah baga gammannee baga gammaddan baga gammannee isiniin jechuu barbaada daawwattootaaf hordoftoota keenya. Maaliif dhalooti gartee bakkuma jirtaniif wanni nuti feenu nu dhaloota keenya walitti fayyifachuu bakka feena. Dhaloota keenya jaalalaan gartee wal qabatee waliin deemuu barbaanna wal dhabdee isaa hin feenu. Warri nu waliin hiraaraa turtanii fi nu waliin daadarkaa keessa turtan ka'umsa waan kanarraa kaasee hamma ammaan tana gahuutti jechuudha guyyaa silaa dhaloonni keenya gammachuudhaan walitti fayyifannee iddoo taa'utti jirru kanatti wanti dhama'aa turtanii fi akkuma nu dhama'aa jirru caalaa isinis fageenyarraa bakkuma jirtan hundaan waliin dhama'aa jirtanii fi tokkoffaan dhaloota keessan jaalalaan waliin jiraachuu isaatii fi fayyaa wal qabatee gartee dadaa waliin jiraachuu isaa waan feetan qofaa fi kanaafuu bakka jirtanitti isinillee abduu isinirraa haa qabu.
hamtuu isinirraa haa qabu jechuu barbaada. Galatoomaa galanni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'u isiniin jaa addunyaa akhiraa isinaa milkeessu. Nus gammannee jirra buleessa keenya kennaa fi Hamzaa wali fayyifachuu fi gammachuun teenya teessanii gammachuun teessaniis teenya walumaan qooddannaa yoo nuti gammanne egartee yoo isin gammaddan nulleen gammannaa yoo nu gaddine isinilleen numa waliin gadditu waan ta'eef gammachuu barabaraatii fi jaalala tokkummaa warra wal qabatee barabaraa waliin deemu rabbi nu haa godhu. Du'aayin isin nu gootanillee nu gargaartee jirti. Ammallee dhaloota wal qabatee du'aayiidhaan waliin turu rabbi nu haa godhu. Bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin biraa jiraatu. Ammaas irra deebi'ee baga gammanne baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Nuuf galatoomaa tika rabbii jala nuuf jiraadhaan isiniin jaa ni gammachuu guddoon natti jira. Waan dubbadhu hin beeku jechuudha. Isinis hundeef hin dabarsa. Dubbii irra guddaa fixanii jirtanii haasofitanii illee dhugumaa ooma gaariidha ooma khayrii ooma rabbi illee jaalatu inni illee jaalatu garuu asin irraa dhumachuuf gammachuun teenya hambaan qabduu guyyaa gammachuuti nuun qofa hin taane hunda hawaasa Oromoo maraaf gartee warra nu daawwachaa jiruuf akkasumatti nuti gaadaran maal haqaamaan keessa jiran gartee as nurraa gahuun gartee hanga nama dhagaamu hanga itti laffaanii hanga takka miidhamne maal akka ta'e nama karoolaan qabee bakkaan naree duraan naree arra gammachuun akka biraati. Alhamdulillah hundarraa walanni hawaaqaatii rabbii isaan gartee qalbii laaffisee gartee eesharraa akka haatee eessatti as geessee dubbiin tun namni beeku ni beekaa jechuu oduu gartee takka lama sadiitti tanaatu sanii edda guuruun taanatti jechuu qabu keenya jechuu. Kanaafuu alhamdulillah irra deddeebinee jechuun dirqama. Ammoo waan akkana rabbi nutti illee deebisee waliifillee ammarraa kaasee namni beeki jaalala uumuudhaan barbaachisa malee waan garaagaraa gartee yaadu ilma namaatiif jiruu addunyaatu ishiin hangam takka ta'e nama iyyuu ifaadha. Guyyaa lama hangam takka jiraattu ifaadha. Garuu hanga kana silaa jaalala gartee jaalala uumni jaalalaan dabarsinee akka maal akka ta'u eenyuuf nuuf gartee ilaala. Jaalalaaf jibbaa kamtu irra bareeda yeroo jedhan namoonni kanaan murtii isiniif hin dhiisaa jechuudha. Kanaafuu as arra akkamitti haasofnyaa kalee akkamitti haasofnyaan namaafuu gartee maal akka jiru gartee eenyu sinumaaf hin dhiisa. Maaliif namni hawwuu tasgabbii fi nageenya qabduu fi nageenya hin qabne tokkoffaa shakkii nyaata lammaffaa gartee dhiiroo gartee oduu hin dhageenye nama saffisa jeessumaa tabiraa keessatti na ibsaa jechuudha. Jaalalaan gammachuun yoo namaa wajjin firii taatee jiraatte maal ta'a dhaabattuu bakka deemtuun gammachuudhaan qaama gammachuudhaan deemtee deebitaa jechuudha. Akkasii arras keenya kanamaafuu gartee sirtii dheeraa garta kan rabbiitii hundi keessanuu garatoomaa garuu oduu gartee namni wal keessa hin jiraanne kan hundi sila hamaa ta'e gartee kanaa namni oomishu yeroo ammaa keessatti namni hamtuu baay'atu yoo jaani akka lukkuutti gartee lukkuu midhaan gartee nyaatutti achi facaatee as facaasu qofaa guute garuu namni wal keessa jiraachuun gartee walitti tasgabbii uumuu warri gartee rabbii jecha nageenya jaalatu jiraachuun dirqama murteessaadha. Barri keessa jiru bara maalii akka ta'e nama iyyuu ifaadha jechuudha. Bara ilmoo haadha wallaaltee haati ilma wallaalteedha. Kanaafuu arra gartee kabajaadhaan wal dhageeffannee warri dheengadda wal dha'u wal dhiitu halaala wal dalbuudha jecha waliin jiru arra waliin taa'ee waliin gartee mari'achuun maal akka ta'e ifaadha jechuudha. Galata rabbiif haa galchinu jechuu keenya hundi keessanuu waan kanaan maal akka irraa barattan nuufillee ifaadha isiniifillee ifaadha nuti amma akka anta keessa jiru waa hedduu irraa baradhe maaliif irraa baradhe aadaan nagartee lola booda Oromoo dadatti akka amanu asuma dhaabbattee si galu qabaachuu kanaafuu galatoomaa yoo obboleeyyiin keenya waan qabaatan gartee yaada qabaatan hundi isaanii ibsachuudhaaf mirga. Asumaanuu hordoftoota kannaatu irra deebiidhaan Hamzee Wuud naaf inni gartee alhamdulillah irraan tana walii fayyadamee jirra gammachuu guddaa takka tunna dhaga'ama ammallee irra deebiidhaan dhiifama buleessa kiyya dhiifama achi wal bira taa'u akkas achi bira taa'e taa'e wal bira akkasitti wal bira fit tana sirraa hin nama harka wal irra kaadhaa taa'u asumaanuu gartee
hordoftoota kiyyaanis gaafateen hedduu takka isaanis na wajjin si wajjin gartee natti aaranii jiran obbolee wal dhabbii keenya kanarratti hedduu takka isaanillee dararamaa jiranii koomentii jalaanillee maal jechaa jiranii isaanillee gartee dhiifama kana jettuun kaa isaanillee anis dhiifama. Isaanin maaliif balleessan? Laa Si malee. Kanaaf wal dhabbii xiyyaa bitee irratti kaa. Gammannee gammachuu ta'e ibsachuudhaan barbaada kanaaf obboleeyyanii dhiiga tokko tanaan dura gartee mi halaalatti wal eeggachuu turre anillee takka wallahi ni beekta bakka dalagaa sanii qalbii takkaan taa'ee dalenne gidduu takka hamzeedhaan firraa eegaa gidduu takka arafeedhaan firraa eegaa haa galatoomtu garuu manguddoon teenya alhamdulillahi numaaf miidiyaan faanis arraan tanaa gartee waliin fayyisuu isaaniitiif akkanuma tokkotti wallahi oromoon niin abdaddaa jeetiin gartee oromoon haa jiraattu bakka jirtutti hordoftoonni kennaatu hundi keessanuu gartee warri koomentii jalaan yaada adda addaa na barreessaa turtanii fi komii qabdaniis kanarra kaasu. Maaliif irraa leeyyidaa walumaas guddoo durattu akkana kaafta? Laa wallahi dhiifama. Silaachi si dhufe bakka? Dhiifama wallahi. Ni beekta namni kun osuma waliin fahamini beeka dhoka rakkoo san hunda seenu dhiifama obboleessa kiyya tana dura dabartee agartee. Maaliif beekta wanni waa hunda liqimsaniif beekta namni biyyaa tokko ilma dhiiraa waa hedduun mudata. Wanni liqimsaniif ammallee hunillee barnoota siifaa ta'u. Osoo kafalachuu dandeessuu gaafa rabbeecha liqimsite. Rabbii waan san caalaa bakka sii buusaa jechuu dhageessina fakkaata. Namni muslima ta'ee waan kana wallaaleen jiru. Wanni narraa bu'ee san wanni nu giddu teessan naafati dhiyoo akka dhuunfatti wanni gartee waliin nu fida waan hin jirreef dhimma namaati. Dhimma namaati waliin nu fidee wanni rabbiin fidee afaan qabdu dhufte kan dhuftettu gaafa dhimma taate immoo dhiiraa fi dhiira gaafa san wal faamaa